Akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Yookoo Dooktar 7024dha. Egaa Yookoo Dooktar 7024 sagantaa idilee keenya jalqabneerraa. Egaa sagantaan kun kan inni irratti xiyyeeffatu waa'ee fayyaa keenya wantoota garaagaraa nuun qopheessinee isiniif dhiyeessinudha. Keessumaa warreen muuxannoo fayyaa irratti akkasumas hakiimota waa'ee dhibee garaagaraa irratti ispeeshaalistoota ta'anii akkasumas sab ispeeshaalistoota ta'anii fi dhibee garaagaraa irratti riisarchii garaagaraa hojjetan kan isiniif qabannee dhiyaannudha. Egaa sagantaan keenya oduu ni qabaata. Qopheessitoonni qophii kanaa ani Abdii Dingataa fi Dr. Sanbataa Guuttataati. Qophii torbanitti qopheessinee isiniif dhiyeessinu egaa kan EBC waliin ta'uudhaan isiniif dhiyeessinu amma jalqabeera. Dream Health PLC fi Ethiopian Broadcasting Corporate waliin taanedha kan isiniif dhiyeessinu. Yeroo hundumaa dafinoo galgala sa'aatii 2:00 nu eegaa isiniin jenna. Torbaniin waa'ee fayyaa keessanii qophii isiniif dhiyeessina. Dr. egaa sagantaa keenya jalqabneerra torbanoota darbanii fi hin dhufna jechaanii turre. Amma egaa sagantaa keenya jalqabnee jirra. Egaa waa'ee sagantaa keenyaas waan jettan yoo qabaattanii hin jalqabna. Tole egaa kun guyyaa jalqabaati. Eebbifameera. Uummatis immoo asumaan nuuf eebbisu. Nuuf eebbisaa isiniin jenna. Sagantaa keenya egaa hordofa. Akkasumas yuutuubii keenya Yookoo Dooktar like, share, subscribe gochuu dandeessu. Facebook peejii keenyas yoo hordoftanii waa'ee fayyaa keenya fayyaa keessanii barreeffamoota garaagaraa barreessinuu fi viidiyoo garaagaraa isiniif qopheessinu isiniif gadhiisna. Egaa har'a isa jalqabaa akka ta'uu fi barumsa keessan keessatti sab ispeeshaalistii kan irratti hojjettan waa'ee onnee ilaalla. Egaa onneen qaama keenya keessa qaama baay'ee vaayitaal taatedha. Mee waa'ee onnee xinnoo nutti hima. Egaa onneen mootora jechuudha. Mootora maaliin fakkeessamaa? Fakkeenyaaf konkolaataa. Mootorri dhaabnaan nama dhaabbata. Onneen isa akkasumadha. Onneen namni tokko jiraachuu isaatiif wabii kan taate onneedha. Namni tokkos immoo lubbuu qabaaf hin qabu jechuudhaa fi onneedha. Kan nuti jalqaba isaa akkam ragaatti nuyi gargaaramnu. Mucaan yeroo dhalattu kaatee namni tokko hamma umuriin isaa jiraatee yeroo inni hamma dhumaatti kan otoo boqonnaan fudhatin hojjettu onneedha jechuudha. Yeroo rafnus hin hojjetti? Yeroo rafnus hin hojjetti. Yeroo fiignus hin hojjetti? Boqonnaa malee hojjetti. Yoo ta'ee hojiisee dabalti yookiin hin sirreeffatte xiqqeessiti. Akkuma namaa sanaa wajjin maaltu barbaachisa isa yeroo hunda kan adjastii godhee kan sirreessee madaalee qaama kanaaf gara kanaaf kana barbaachisa jedhee wanta dhiiga ergee fi dhiiga sana keessa kan oksijiinii nyaata waan akkasii jira. Kanaaf akka mootoraatti akka paampiitti kan gargaartu onneedha jechuudha. Egaa onneen keenya hojiilee baay'ee vaayitaal ta'an hojjetti. Akkuma jettan hin raftu. Akkasumas immoo fakkeenyaaf yoo harganuu barbaanne hin arganna, yoo harganuu dhiisuu barbaanne dhiisuu dandeenya. Yeroo muraasaaf illee haa ta'u onnee keenya garuu akkas gochuu hin dandeenyu. Hojiin ishee maaldha kan akkasitti hojjechiisu? Egaa onneen hojii guddaa kan inni qabu tokko kanaaf jechuudha. Amma hojii kanaaf kan isa barbaachisu tokko contractile function kan jedhu jira. Kan inni akka inni paampii godhu taasisu foon qaba. Foon sanaan paampii godha jechuudha. Sana immoo kan deebisee akka foonumti onnee masiliin sun jechuudha. Masilii yookiin immoo maashaa akka inni hojjetuuf kan bu'uura ta'u jalqaba sarara elektirikii qabdi yookiin korreentii. Sararri elektirikii sun jeenereetara qaba. Jeenereetara sanarraatu madda jechuudha inni jalqaba. Sunni erga inni onnee keessa deemee boodatu onneen immoo yeroo sana waliin paampii gochuu jalqaba jechuudha. Dhiiga facaasuu jalqaba ofisaatii. Jara lamaanidha kan waliin ta'ee sarara yookiin immoo sirna elektirikii onneetii fi sirna foonii yookiin maashaansa walii galaniitu akka onneen akka sanatti naaf hojjettu akka inni yeroo hundumaa hojii isaatu hin dhaabin hojjetu kan godhu isaan lamaan. Baay'ee uumama jiru keessa keessuma qaama keenya keessatti qaamni hundinuu akkaataa baay'ee
nama dinqisiisuunidha kan inni uumame waaqni uume. Kan onnee garuu baay'ee nama dhiba akkasumas hojiin ishee baay'ee guddaadha. Egaan daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Yookoo Dooktar 724dha. Dooktar Sanbataa Guuttataa wajjin argamna. Dooktar Sanbataa Guuttataa Yuunivarsiitii Finfinneetti Associate Profeesariidha. Egaa waa'ee onnee walii wajjin ilaallee turre amma dhukkuboota onnee walumaa galatti maal akka fakkaatan ilaallee onnee keenya immoo akkamitti eeggachuu dandeenya kan jedhu walii wajjin ilaallaa. Mee Dooktar egaa dhukkuba onnee gaafa jennu tokko tokkoon illee keessa linnee ibsuudhaaf maybe baay'ee beekumsa guddaa barbaaduu danda'a namoota dhaggeeffatanii fi garuu dhukkuboonni onnee baay'inaan argamanii maal fayyisan? Gosa baay'ee jira. Garuu maalirraa ka'uu dandeenya? Onnee keenyi maalirraa hojjetamti? Uumaan yeroo hojjete, Waaqayyo yeroo hojjete, onnee kan akkamitti hojjete? Ammas yaada amma kaasnerraa sarara elektiriikii qabdi. Foon yookiin maashaa sana qabdi. Vaalviin immoo jiru kan akka balbalaatti fayyadan kan bananii cufan jiru. Onnee irraa immoo kan ba'an hiddi dhiigaa jiru. Onneen immoo haguuggii qabdi. Perikardiyeem wanti jedhamu kan sombaa wajjin akka inni baay'inaan walii herregneef gidduu teessee jirtu haguuggii wayii yookiin kavarii wanta naannessee jiru qabdi. Isaan kanarraa wanta madduu dhagan dhukkubi onnee. Fakkeenyaaf sarara elektiriikii isaa yoo jenne garmalee yoo rukute dhukkuba tokkodha. Garmalee yeroo rukutu immoo seeraan ordarii isaa yookiin tartiiba isaa eegee rukutamoo hin jeeqasne jedhus immoo waan biraadha. Yookiin immoo garmalee gadi bu'aa yoo ta'e rukutaansa. Isaan kun egaan sarara elektiriikii irraa yookiin jenereeterata bu'uura isaarraati immoo karaarra yeroo deemutu iddoo tokkotti fakkeenyaaf ibsaan amma yoo mukii bakka tokkotti irratti kufee gargar kutuu danda'a. Kanaaf karaarratu deemuuti immoo bakka isteeshinii immoo qaba. Noodiin amma jenereetera achi ka'ee AV noodii isteeshinii biraa jira. Isteeshinii sanarratti immoo tarii rakkoon isa mudateera isa jedhuu fi foon keessa yeroo deemu immoo yookiin akkuma amma bosona keessa yookiin mandara keessa yeroo deemu rakkoon mudatu inni sunis iddoo kamitti akka rakkoo ta'e sarara elektiriikii sanarra egaan sanarra yoo rakkoon ga'e bifa adda addaatiin dhukkuba garaagaraatu jira. Inni lammaffaa foon isaa jenne yookiin maashaa isaa jenne irratti achirratti ribuu isaa sana keessa akkaataan itti fakkeenyaaf humni isaa hir'iseera moo hin hir'isne. Humni isaa immoo yeroo hir'isu bakka tokko hir'ise moo iddoo baay'eedha hir'ise. Bakki kun maaliif foonni yookiin maashaan onnee kuni dhiiga barbaada ofii isaatiiyyuu. Dhiigi kun eessaa dhaqaa fi onnee marraa deemaaf hidda coronary arteries kan jedhan jiru. Hiddi dhiigaa suni damee qabu. Yoo damee tokko duwwaatu cufame ta'e iddoo ta'etu duwwaatu humni isaa hir'isa. Bakki sun rakkoo yoo godhate. Kanaaf inni fakkeenyaaf hiddi dhiigaa onnee mataan isaa yoo rakkoo qabaate bakka tokko yookiin bakka lama yookiin immoo bakka baay'ees ta'uu danda'a garuu yeroo baay'ee bakka regional wall motion abnormality jedhama. Kun maalidhaa iddoo murtaa'etu rakkoo godhata. Sarara hidda dhiiga isaatu rakkoo godhate waan ta'eedha. Inni kaan immoo akkuma waliigalaatti hidda dhiigaatu hin taane foonuma isaarra immoo yoo rakkoon jiraate waliigala innis onneen egaan kutaa qabdi. Akkuma amma keenyata manaa yookiin girgiddaa manaa laallu bitaaf mirgatti hiramti waan ta'eedhaaf gar tokko duwwaan rakkoo qabaachuu danda'a yookiin waliigala foonumti isaa maashaan isaa yookiin ribuun isaa sun yoo rakkoo godhates immoo innis dhukkuba biraa qabaata jechuudha. Deebisee perikardiyeem yookiin immoo haguuggiinsee jirti. Haguuggiin sun yoo rakkoo godhatte yoo bishaan garmalee keessatti kuufame bishaan murtaa'ee frikshinii hir'isuudhaaf rigati sun akka inni hin jiraannee fi bishaan xinnoon noormaal hin barbaachisa. Sun yoo garmalee baay'ate garuu waan akka infekshinii fa'aan jiraate sunis dhukkuba biraadha jechuudha. Inni yeroo baay'ee haguuggii sanarraati dhukkuba ka'uudha. Deebi'ee hiddi dhiigaa kan onnee keessa warri gurguddaan ba'an jiru. Isaan gara sammuutti fakkeenyaaf dhiiga kan inni ergu aortaadha. Gara sammuutti hin ergaa, gara sombaatti hin ergaa, gara kalee gara miillaa harkaatti kan faffacaasanii karaa hidda sanaa ba'u waan ta'eedhaaf hidda onnee sanarra warra gurguddaa kanarras yoo rakkoon ga'e isanis dhukkubbii biraa fidu jechuudha. Egaa walumaa gala wanti gurguddaan kana ta'aniitu dhumarratti gara hundi isaanii gara maalitti deemu paampiin onnee akka inni dadhabu gochuu danda'u. Inni heart failure isa jedhamudha. Isaanis gosa qabu warra kana jechuudha gurguddaan.
gosoota amma nuun jettan ka'umsi isaanii jiru. Garuu isaaniif saaxila kan nu baasan maal fa'i jennee kaa'uu dandeenya? Eeyyee huba qoonqoo kan dhukkubsan fakkeenyaaf vaayirasii ta'uu danda'a, baakteeriyaa ta'uu danda'a. Baakteeriyaa warra ta'an keessaa 5% kan ta'u gara dhukkuba onneetiif saaxiluu danda'u. Sun maalidha? Daayirektii kallattiidhaan baakteeriyaa sanatu dhaqee onnee dhukkubsatu hin taane namni baakteeriyaa sana irraa of ittisuudhaaf wanta inni oomishu jira. Sun dhaqee vaalvii onnee tuquu danda'a jechuudha. Vaalviin warri jennee warra sila balbala jennedha. Balballi sun maaliif fayyadu? Dhiigni akka inni gara fuulduraatti deemu malee akka inni hin deebineef fayyadu jechuudha. Gara fuulduraatti dabarsu. Dudduubatti akka inni hin deebine immoo ni ittisu. Balbaladha vaalviin. Isaan irratti dhukkubbii geessisuu danda'a. Sun ijoollee irratti jalqaba. Ijoollee waggaa 5 amma 15tti yeroo baay'ee isaa olittis ta'uu danda'a. Sun egaan sadarkaa sanatti jalqabee umuriin yeroo dabalu itti dabalaa deemu yookiin immoo akkuma sanatti turuu danda'a. Ittaanee wanti dhufuu danda'u naannooma ijoollummaa sanatti warra foon onnee dhukkubsan jiru. Maayokaardaayitis warra jennu yeroo baay'ee vaayirasii irraa ka'a. Inni egaan umurii kamiinuu hin daangessuun umurii kamittiyyuu infekshinii vaayirasiitiin kan ka'e fakkeenyaaf koronaa mayyuu fudhachuu dandeenya. Rakkoonni fidu tokko foon onnee sana dhukkubsachiisuudha. Maayokaardaayitisiidha. Inni gara kaardiyoomaapaatiin immoo paampii isaa turrisa. Humna isaa sana turrisa. Sanaaf saaxiluu danda'a. Inni umurii hin daangessu. Vaalvii marraa immoo kaanee vaalviin erga dhukkubsatee booda infekshiniin vaalvii sanarratti uumuu danda'a. Inni indookaardaayitis jenna. Infektiiv indookaardaayitis. Sunis umurii hin daangessu. Harka caalaa yoo ijoollee irratti ta'eyyuu gara umurii dargaggeessaa yookiin ijoollee irratti yoo ta'eyyuu. Yeroo umuriin dabalaa deemu gaan wanti gara dhukkuba onneetiif nama saaxilan jiru. Fakkeenyaaf amala namaa keessaa sijaraa xuuxuu inni hidda dhiiga onnee isa jenne sana keessatti akka coomi kuufamuuf saaxiluu danda'a. Hidda dhiiga onneetti dabalatee xuuxuuni foon onnee illee miidhuu hin danda'a. Xuuxuutti dabalatee warri kan biraan maalidhaa? Moora yookiin coommi kolesteroolii inni jennu hidda dhiiga onnee sana jala yoo kuufame innis balaa sanaaf nama saaxiluu danda'a. Sanaan wal qabatee tokko dhukkuba sukkaaraati. Dhiibbaa dhiigaa. Qaamni garmalee furdachuu, sosocho'iin qaamaa yookiin hojii hojjechuun yoo hir'ise garmalee yoo namni taa'umsa baay'isa ta'e aktiivii miti ta'e sunis amala sanaaf yookiin dhukkuba onnee kanaaf nama saaxiluu danda'u jechuudha. Isaan kun irra jireessa dhukkuba hidda onnee sanaaf nama saaxilu.